nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne hoggaachi dhaynu mana kee biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa maggaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhayne hoggaa ol seenne maggaarrajaan uwwifamee jira. Yaa gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetii lafa laleelan qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi maggaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu biti jaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erkee abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko. Muka elektiriikaa tokko milikata godhadheen. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beekuun afaan Oromoo malee. Amaarri keenyaa hin beeku afaan ammaa'u. Jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadhe. Ani hin qabu achii deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon milikata godhadheen hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira? Dhabuudhaan. Amsaan dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba, deebii harka kanaa hin qaba. Amma fiigichaan irra kaaye. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dhahe. Maanni ante hoggaa jedhan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gaman lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana. Amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo idduun dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon nurku kakoota uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaa ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jedhan ammana wallaaleetiin ceehuu jira bara. Sijaaraan bayxeen harkan dhumtee buushni qoftee nafte. Kana naa hifatee dadhabee muka jala gattaa'e. Na barbaada makiinaa kireeffatanii magaalaa keessa ooriyanii wallee makiinaan dhawee jedhanii hospitaala hunda dhaqanii na barbaadanii ganda dibbootti na qaban. Achi fuudhanii mana na deebisanii seenaan diree dhawaa keessan na muddatte takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee maal woomaan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha takkaa waa takkatti dabaleen beeku. Na diree dhawaa tana seenaa